Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kanneen qabsoo hidhannootti jiraniif waamicha nagaa dhiyeessanii jiru. Waamicha nagaa kanas riqicha magaalaa Baahir Daar keessatti hojiin ijaarsa isaa waggaa 4 dura jalqabamee fi qarshii biliyoona 1.4 caalaa baasise eebbifamuu isaa ilaalchisee sirna gaggeeffame irratti ture. Sirna eebba riqicha dheerinni isaa meetira 380 fi bal'inni isaa meetira 43 qabu kanarratti Dr. Abiy barbaachisaa kan hin taanee fi imala nama ceesisu miti kan ittiin jedhan wal ajjeesuu fi badiin nu haa ga'uu jedhaniiru. Obboloota jechuun kan waamanii fi qaamota bosona keessa jiran mootummaa bulchiisa naannoo waliin akka hojjetanis waamicha dhiyeessan. Haasawaan muummicha ministeeraa kun waan ifa ta'eetu isa hanqataa akka jedhan pireezidaantiin Innaat paartii fi dura taa'an paartiilee waltaatotaa Dr. Seefasillaasee Ayyaalew waamicha nagaa furmaata argamsiisu mitis jedhaniiru. Bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada fuula feesbuukii ofii irratti obboloota bosona keessa jiran jechuudhaan hidhattoota ibsaniif wiixata har'aa dhaamsa dabarsaniin rakkoo jiru mariidhaaf yaada wal jijjiiruudhaan akka furamu gaafataniiru. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmed roobii torban darbee istaadiyeemii Wallaggaa kan magaalaa Naqamtee keessa jirutti hiriira deeggarsaa qophaa'e irratti haasawaa dhageessisaniin wal waraansi wal ajjeesuu fi wal nyaachuun haa ga'u. Ijoolleen Oromoo ta'anii waa'ee rakkoo jiruu dubbachuu dadhabuun haa dhaabbatu jechuudhaan waamicha wal fakkaataa dhiyeessanii turan. Dr. Seefasillaasee Ayyaalew sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin haasawaa fi dhaamsi muummichi ministeeraa lafa walitti bu'iinsi itti fufee jiru lameenitti dhageessisan waliisa kan wal faallessuudha jedhaniiru. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa fi garee hidhattootaa faannoo jedhaman gidduutti haala adda addaan walitti bu'iinsi itti fufee jiru. Namoonni nagaan ajjeefamuu gareeleen mirga namoomaaf falman yeroo adda addaatti gabaasaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Miseensonni humna naga eegumsaa Itoophiyaa duraanii Sudaan keessa dahatanii jiran yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii akka quba qabu UNHCR dubbatee jira. Sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan dhalattoota Tigraay kanneen miseensa garee nagaa kabachiisuu turan kun sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin gareen humna saffisaa kan Sudaan ibsa baaseen hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat wal waraansa Sudaan keessatti hirmaataniiru himannaa jedhu buufata dahannaa keessa jirru keessatti haleellaa akka nurraan hin geenyeef yaaddoo qabnaa jedhu. Loltoota waan taaneef jecha eegumsi addaa kan nu barbaachisu ta'us qaamota dhimmi kun ilaallaturraa sochiin taasifame hin jiru jedhanii UNHCR akka waliigaltee Piriitooriyaatti mootummaa Itoophiyaa waliin dubbatee biyya keenyatti akka nu deebisu kun ta'uu baannaan immoo gara biyya sadaffaatti akka isaan geessu gaaffiin dhiyeessan furmaatan argannee jedhu. Dhimma kana ilaalchisee sagalee Ameerikaaf deebii gama iimeelii yaada isaanii kan ibsan Koomishinarri dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yaaddoo nageenyaa isaan qaban nan hubadha. Itti dhiyeenyaanis hordofaa jirraa jedhanii Koomishinni godaantotaa kan Sudaan waliin dubbachuudhaan eegumsaaf deeggarsa gochaafii jirrutti fufnaa jedhan. Furmaata kanarratti qiyyaafates barbaadaa jirraa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaaseera. Obbo Yohaannis Bu'aa Yaala'uuf obbo Kiristiyaan Taaddada dabalatee kanneen shororkeessummaan himataman har'a caamsaa 5 bara 2016 yeroo arfaffaaf dhaddachatti dhiyaataniiru. Har'a dhaddachatti kanneen dhiyaatan keessaa 14 kanneen kanaa dura yoo ta'an 2 immoo komaandoo ittisaan marfamanii bakka turan waaltaa leenjii Taaxaqirraa dhufuu isaanii itti makamuu isaaniis dhaddachichi kanneen isaan fidan irraa mirkaneessuusaa abukaatoo isaanii keessaa tokko obbo Salamoon Gazaany ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Gara oduutti aanutti deebinu immoo himatamtoonni kun erga dhiittaan mirga namaa irra gahuusaas dubbataniiru. Daandiin baaburaa Chaayinaa ijaarame Itoophiyaa Jibuutii jedhamu jimaata darbe hojii daldalaa waggoota 6 keessatti galmeessee kan kabaje yoo ta'u Chaayinaan tajaajila hojiif suphuu sarara kanaaf kennitu ifatti xumuree jira. Oduun ittaan kunoo.
Sirna magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti gareen Chaayinaa kun tumsa gara fuula duraatti sarara kanarratti Itoophiyaa fi Jibuutii waliin taasifamu laalchisuudhaan hojii fi suphaa daandii baabura kanaarratti hirmaannaa isaa xumuruusaa beeksiseera. Kaampaaniin Itiyoo Jibuutii Standard Gauge Railway jedhamu amma hojii guutuu sarara kanaa ni fudhata jedhameera. Daandiin baaburaa Finfinnee fi Jibuutii gidduu kiiloomeetira 752.7 dheeratu kun Itoophiyaa ulaa galaanaa hin qabne Finfinnee irraa kaasee buufata doonii biyyooti ollaa galaana diimaa Jibuutii waliin wal quunnamsiisa. Afrikaa bahaa keessatti daandii baabura biyyooti ollaa elektiriikiin hojjetu isa jalqabaa ta'e kan ilaalamu yoo ta'u bu'uura caasaa The Belt and Road Initiative jedhamu jalatti Piroojeektii ijoodhaa jedhameera. Daandiin baabura elektiriikiin hojjetu kun geejjiba meeshaalee fe'umsaa guyyootii 3 ol fudhataa ture gara sa'aatii 20 gaditti kan hir'ise ta'uu fi baasii jirus yoo xiqqaate 3 keessaa harka tokko hir'isuudhaan Itoophiyaa buufata doonii daldala galaanaa akka argattu gargaareera. Humnoonni Israa'el dilbata kaleessaa magaalaa Gaazaa kibbaa kataate Raafaa keessaa gadi fageenyaan kan seenan yoo ta'u, ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken immoo hojii Israa'el kanatti akka hin gammanne ibsuudhaan lammiilee nagaaf eegumsa gochuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dilbata kaleessaa galgala akka jedhetti Bilinken ministeera ittisaa Israa'el Yoo'aaf Gaalaant waliin bilbilaan yeroo dubbatan Ameerikaan duula waraanaa guddaa lafoo Raafaa keessatti gaggeeffamuuf mormii qabdu irra deebiin mirkaneessaniiru jedhee jira. Ibsichi akka jedhutti Bilinken waadaa Yuunaayitid Isteetsi kaayyoo waliinii kan injifatamuu Hamaas irra deebi'anii kan mirkaneessan yoo ta'u, kana malees Israa'el qiyyaafata Hamaas hordofaa yeroo jirtutti qormaata raabsa gargaarsaa Gaazaa keessaa furuuf akka gargaaru Gaalaantiin gaafatanii jiru. Faalistiinoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen ji'oota dura ajaja waraanaa Israa'el biraa kennameen haleellaa hidhattoota Hamaas Gaazaa kaabaa irratti raawwatame jalaa akka miliqaniif gara Gaazaa kibbaatti akka baqatan ta'e keessaa gara 300,000 kanneen ta'an ammas akka gadhiisanii ba'aniif ajaji kennamee jira. Kunis gara Raafaa kaaba dhihaa lafa handaara galaana Meeditiraaniyaanii fi Gaazaa waliin jirutti akka sosso'an ajajame. Qondaalli mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Volker Turk dilbata kaleessaa akka jedhanitti lolatti fufee jiruu fi ajaji akka ba'aniif kennamu uummata duraanuu baay'ee dararame kanaaf buqqa'iinsa guddaa fideera. Gaazaa keessatti bakki nageenya qabu hin jiru. Uummanni eessa deemuu danda'a jechuudhaanis Turk gaaffii kaasaniiru. Guyyaan dilbata kaleessaa Israa'elii fi guyyaa gaddaatii fi guyyaa loltoonni ishee balaa shororkeessummaatiin du'anii itti yaadatamudha. Karaa biraatiin tarkaanfii Israa'elii magaalaa Raafaa isa kibba Gaazaatti argamu irratti fudhachuudhaaf karoorfatteen walqabate lammiileen Palestaayinii qe'ee isaanii irraa kanaan dura buqqa'anii magaalicha keessa qubatanii jiranii ammas akka bakka keessa qubatanii jiran kana gadhiisanii deemanu itti himameera yookaan immoo ajajamaniiru. Addunyaa bakka biroo irraa immoo keessumaa bakka duullina filadhaa itti taasifamaa jiru Yuunaayitid Isteetsi keessatti sagalee birootu cimee dhaga'amaa jira. Paartii Riippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan kan dorgomaa jiranu Doonaald Tiraamp sanbata dheengaddaa kutaa Niiwu Jersii magaalaa Waayildiwud keessatti haasaa deeggartoota isaanii 100,000 ta'anuuf taasisan irratti waa'ee wal waraansa Israa'elii fi Hamaasii kaasaniiru. Yommuu an Waayit Haawusii keessa ture Gaazaa keessa wal waraansi hin turre. Yommuu an pirezidaantii ture walakkeessi ba'aa haala sanaan dura hin beekamneen nagaa qabeessa ture. Bulchiinsi Baayiden haala dhiyeenya kana Raafaa keessa jiruun walqabate meeshaa waraanaa gara Israa'elitti ergamu tursiisuudhaaf murteessuun isaa ijoo dubbii biraa ta'ee jira. Mana maree seera murteessitoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti bakka bu'aa paartii Riippaabilikaanotaa kan ta'an Senaatar Leensi Giraam haala amma Israa'eliin keessa jiru haala yemmuu waraana addunyaa isa marsaa lammaffaatiin walqabsiisuudhaan ibsanii jiru.
akkana jedhanii. When we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor. Pearl Harboriin hordofuudhaan akka biyyaatti erga badiinsi hamaan nu mudatee booda wal waraansa Jarmanii fi Jaappaan wajjin tureen wal waraansicha xumuruudhaaf Hirooshimaadhaa fi Nagaasaakii boombii niwukileeriin haleeluuf murteessine. Sun murtoo sirrii ture. Israa'el lolatti mo'amuu hin qabne akka mootuu fi wal waraansichi xumuramuu Israa'eliif kennaa fi badii dhufuu danda'u xiqqeessuudhaaf waliin hojjechuu qabna. Meeshaaleen waraanaa Yuunaayitid Isteetsi gara Israa'elitti ergitu akka turu taasifamus ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa dhiyeenya kana mana maree bakka bu'ootaa irratti dhiyeesse keessatti Israa'el lola Hamaasii wajjiniin taasisaa jirtu irratti seera waraanaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo kan addunyaa cabsuudhaaf dhiisuu ishee irratti wanti jedhe hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinkanii haasaa dhaabbata oduu ABC jedhamu wajjiniin taasisan irratti Yuunaayitid Isteetsi Israa'el akka ittiin gaafatamne gochaa jirti jedhamanii yommuu gaafatamanu akkas jedhanii deebisan. No, we don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies. Lakki ejjennoo al tokko bakka lama dhaabbachuu hin